kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaanaalii Akuu English with Oromic har'a sagantaa lakkoofsa raashinaali baay'isuu fi hiruu jedhamu qabadhee isinii dhiyaadheera kallattumaan gara barumsa kennaa adeeminu. Lakkoofsa keessa kan laaliin lakkoofsa raashinaali baay'isuudha. Kan laalammoo lakkoofsa raashinaali baay'isuu. Hiikoo irratti akkam jedhaa hiikoo tokko tuqaa afur yoo a fi b a irra baa fi c irra daa lakkoofsa raashinaali ta'anii a irra baa baay'isuu c irra daa malli nu fayyadamaa qoyoon nu fayyadamaa baay'isuu waan ta'eef gidduu isaaniitti baay'isuu fayyadamneen a irra baa baay'isuu c irra daa walqixa daayirektii baay'isnaa jechuudha akkuma walitti jiraniin baay'isna akka eda'uu firdhisuusan wanni qaxxaamura nu baay'isuu hin jiru jechuudha yoo waamsaallee garagarallee qabaatan kana jechuun a baay'isuu c hiruu baa baay'isuu daagoonaa jechuudha. Aallee caamoliin baay'isna baallee daamoliin baay'isnaa jechuudha. Waamsaa garagaraa qabaatan isaanii dhiibbaan fiduu jechuudha. Baay'ataan lakkoofsa raashinaali lama tokko negeetiiva ta'een tokko yeroo hundaa baay'isaan isaanii maal ta'a? Negeetiivaan ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf tokko irra lama baay'isuu negeetiiva tokko irra lama baay'isuu afur irra shanii yoo jenne inni tokko negeetiiva qaba inni tokko ammoo bifa poozitiivaatiin jira jechuudha. Kan ammoo itti baay'isnu haala baay'isuu kennaa irratti a baay'isuu c waan ta'eef negeetiiva tokko baay'isuu afurii goonaa jechuudha. Negeetiiva tokko baay'isuu afurii irra lama baay'isuu shanii meeqa ta'a? 10 nuuf ta'a jechuudha. Tokko baay'isuu afurii negeetiiva tokko baay'isuu afurii negeetiiva afurii yoo ta'u lama baay'isuu shanii immoo 10 nuuf ta'a jechuudha. Kan ammoo salphisuu hin dandeenya kanarrallee lama negeetiiva lamaan shan amma parwanni guddaan parpasiin keenya asitti ilaaluu qabnu baay'ataa lakkoofsa raashinaalii lama inni tokko negeetiiva inni tokko ammoo poozitiiva yoo ta'e baay'ataan isaanii maal ta'a yeroo hundaa maal nuuf kenna negeetiiva nuuf kenna jechuudha bifa negeetiivaatiin nuuf ta'a inni biraa jechuma kana karaa biraatiin a fi b miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'anii lamaan keessaa inni tokko negeetiiva inni tokko ammoo negeetiiva poozitiiva yoo ta'e haala kamiin barreeffachuu dandeenya a baay'isuu b tokko poozitiiva jennee jira ibsa keenya jalqabaa irratti tokko ammoo negeetiiva jenneerra jechuudha. Hammattuu bannee gassirrii keessatti a baay'isuu ammallee gassirrii keessatti b negeetiivni ala jirti beekaa. Negeetiiva ala jirtu tan akkuma jirtu fudhannee gassirrii keessatti a baay'isuu gassirrii keessatti b ni ta'a jennaan. Kana jechuun wayita as keessaa bahu gassirrii keessaa aadhaan bahaa baay'isuun akkuma jirtutti baan gassirrii keessaa meeqaan bahaa baadhaan baa negeetiivaan illee jiraate poozitiivaan illee jiraate gassirrii keessa waan seeniif maal ta'a poozitiivumaan nu bahaa jechuudha. Garuu negeetiivni ta'e hammattuu gassirriin alaan qabna immoo maal nu taasisti negeetiiva nu deebiste jechuudha. Isa tokko gara negeetiivaa isa tokko immoo gara poozitiivaa deebiste gatiin baay'ataan keenya illee kan argu bifa maaliitiin bahaa bifa negeetiivitiin nuuf bahaa jechuudha. Negeetiivni A qofaaf moo baasii? No A qofaaf tajaajilti bakka kanatti A qofaaf tajaajilti jechuudha. Baay'ataan lakkoofsa raashinaalii negeetiivii lama yeroo hundaa poozitiivii ta'a. Amma immoo kun addaa jechuudha. Wayita jalqabaa tokko negeetiiva tokko poozitiiva. Kanarratti ammoo tokko negeetiiva kun illee negeetiivaa jechuudha. Fakkeenya a irra baa negeetiiva akkasumas fi c irra daallee negeetiiva lamaanuu maalinni negeetiiva yoo ta'an baay'ataan isaanii akkam ta'aadha. Negeetiiva a irra baa baay'isuu negeetiiva c irra daa maal nuuf kennaa? Negeetiivni tun negeetiivaa wayita baay'attu maaliif wal deebiste poozitiivatti wal deebiste jechuudha. Akkasuma bifa lakkoofsaatti illee fudhanne negeetiiva a baay'isuu negeetiiva b irra b baay'isuu daa wayita jennuun kan negeetiivni kun takka qofa akka koomanii fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Negeetiiva alaan illee negeetiiva waan ta'eef negeetiivni keessaa tun a baay'isuu negeetiiva b irra b baay'isuu daa jennaan jechuudha. Wayita kana negeetiiva keessaallee hin qabna alaallee hin qabna wayita wal baay'isu maal nu godha gara poozitiivaa nu deebisa. Kanaafuu baay'ataan keenya yoo negeetiivii lama waliin baay'isne maal arganna poozitiiva lakkoofsa poozitiivaa yookiin raashinaalii poozitiiva ta'e tokko arganna jecha. Bifa ibsa gassirrii jalqabatan yoo ibsinu taate immoo a fi b miseensa lakkoofsa raashinaalii jalqaba irratti a fi b miseensa lakkoofsa raashinaalii lamaanuu negeetiiviidha jedha. Wanni biraa lamaanuu negeetiivii yoo ta'an negeetiiva a baay'isuu negeetiiva b walqixaa gassirrii keessatti negeetiivni amma gassirrii waliin keesseenti. Kareefisan tokko qofa negeetiiva waan ta'eef gassirriin ala baati negeetiivni. Wayita kana immoo kan negeetiiva qabu kulla saayinii lamaan iyyuu gassirrii keesseenaa jechuudha. Negeetiivni aan akkuma kutaa darbe keessatti ilaalletti negeetiivni kamiyyuu gassirrii keesseen poozitiivaan bakka jenne negeetiivni aan maal ta'a aadhaan bahaa jechuudha. baay'isuu negatiiv gasiri keessa kabraa kettaan illee negatiiva ba wayita bahu maal ta'e baha baay'isuu ba baay'ataan isaanis akkasuma akkam ta'a gara poozitiivaa deebi'a jechuudha.
amma itti aansee ka jiru waa'ee baay'isuu kagana jennee booda amalaa fi yoo lakkoofsi negeetiivaa fi poozitiivni wal baay'isan akka negeetiivaa argannu ilaalleerra. Negeetiivaa fi negeetiivni yoo baay'isan ammoo akka poozitiivaa argan gabaabatti ammoo kitaabni keessa lafa kaa'ullee baatu poozitiivaafis poozitiivii yoo hin baay'isnes maal arganna poozitiivuma arganna jechuudha. Kana jechuun a irra baa baay'isuu caa irra daallee yoo jenne gatiin nu argannu irra faa yoo ta'u taate bifuma poozitiiviitiin ta'a jechuudha. Poozitiivaa fi poozitiivni illee wal baay'ee waliin wal baay'isan poozitiivuma arganna jechuudha. Haaluma negeetiivii fi negeetiivii waliin baay'isnu. Itti aansee mata dureen keenya jiru amala tuuta lakkoofsa raashinaalii. Amala tuuta lakkoofsa raashinaalii akkuma eda'uu fi hir'isuu lallaalle lakkoofsi eda'uu fi hir'isuulleen amala ofii qabanii amma baay'isuun immoo amala mataa ofii qabaa jechuudha. Amalli jijjiirraa tokkoffaa amala jijjiirraa iddoo. Wayita walii wal baay'isnu amala jijjiirraa iddoo. Fakkeenyaaf a irra baa fi caa irra daan lakkoofsa raashinaaliiti yoo jenne a irra baa baay'isuu caa irra daa wayita jenne kana a irra baa dursinee kan ittiin baay'isne caa irra daa yoo ta'u ka amma immoo as deebisnee amala jijjiirraa iddoo wayita jennuun kan caa irra daa fuuldura aansinee baay'isuu a irra baa jechuun hin dandeenya jechuudha. Iddoo jijjiiranii wal baay'isan dhiibbaa inni fi tokko iyyuu hin qabaatu jechaadha. Amalli itti aanu amala jijjiirraa cuftuu. Amala jijjiirraa cuftuu. Akkuma eda'uu irra jiru sana asirrallee hin jira jechuudha. Yoo a irra baa akkasumas caa irra daa fi e irra faa jiraatan a irra baa baay'isuu hammattuu bannee caa irra daa hammattuu keessatti caa irra daa baay'isuu e irra faa yoo jenne hammattuun kun jijjiiramuu danda'a yookiin cuftuun kun gara kaanitti ta'uu danda'a. Jijjiirraa cuftuu waan jenneef hin qabaata jechuudha. Kanaafiyyuu a irra baa ala ture sun maal ta'a keessa seenee e irra faa ture sun illee gara alaa bahuu hin danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu akkam nuuf kenna a irra baa baay'isuu caa irra daa baay'isuu keessatti hammattuu keessatti baay'isuu e irra faa jennee amala jijjiirraa asii fi asitti illee dhiibbaa inni qabaatu tokkoyyuu hin jiraatu. Kanaafiyyuu amala jijjiirraa cuftuu baay'isuu irratti ni hojjeta jechuudha. Eda'uudhaan wal fakkaata. Gabaabumatti eda'uudhaan illee wal fakkaata jechuudha. Inni biraa jiraachuu of taasisaa miseensa of taasisaa. Jiraachuu miseensa of taasisaa. Ifama jiraachuu miseensa of taasisaa kan jennuun. Eda'uu irratti akka ilaalletti jiraachuu miseensa of taasisaa irratti lakkoofsa kam irratti iyyuu eda'uu irratti yoo zeeroo itti edaane a irra baa lakkoofsa raashinaali ta'ee yoo zeeroo itti edaane dhiibbaa inni qabaatu tokko iyyuu hin jiru. Maaliif lakkoofsa kamiyyuu zeeroo itti edaane maal ta'a matuma isaa waan ta'uuf jechuudha. Kan baay'isuu irratti ammoo jiraachuu miseensa of taasisaa baay'isuu irratti ammoo a irra baan lakkoofsa raashinaalii ta'anii baan zeeroo irraa adda yoo ta'e jalqaba baan zeeroo irraa adda ta'uu qaba. A irra baa baay'isuu tokko as keessatti tokkumaan nuuf ta'a jechuudha. Akka miseensa of taasisaati jechuudha. Maaliif baay'isuu irratti lakkoofsa kamiyyuu yoo baay'isne baay'isuu irratti lakkoofsa kamiyyuu irratti iyyuu tokko yoo baay'isne maal nuuf kenna lakkuma tama san nuuf kenna. Fakkeenyaaf 10 irra 2 10 irra 4 baay'isuu tokko yoo jenne dhiibbaa jijjiiramni inni fidu hin jiru. Maaliif tokko yoo itti baay'isne lakkoofsi kamiyyuu haaluma jalqaba ture saniin ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu jiraachuu miseensa of taasisaa baay'isuu irratti a irra baa baay'isuu tokko walqixxaa amala jijjiirraa iddoo asirratti illee ilaaluu hin dandeenya. Tokko baay'isuu a irra baa maal nuuf kenna ama irra baa nuuf kenna jechuudha. Dhiibbaa inni fidu tokko iyyuu hin jiru. Dhiibbaa inni nuuf kenna dhiibbaa inni fidu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Jiraachuu miseensa of taasisaa baay'isuu irratti lakkoofsa kan fayyadamne jechuudha. Tokko fayyadamne jechuudha. Akka eda'uudhaan wal keessa hin jiraan seenne eda'uu irratti yoo tokko zeeroo qofa fayyadamuu dandeenya. Sababni isaa jijjiiramni fidu hin jiru. Asirratti garuu yoo zeeroo fayyadamne lakkoofsa fudhanne san guutuun guutuutti maal nu harkaa godha zeeroon nu harkaa hin deebisa. Kanaafiyyuu jiraachuu miseensa of taasisaa baay'isuu irratti lakkoofsa tokko fayyadamuu qabna jechuudha. Lakkoofsa kanaafuu tokko miseensa of taasisaati jechuudha. Akkasumas fuggisoo qabaachuu. Amalli inni biraa fuggisoo qabaachuu. Fakkeenyaaf yoo a irra baa caa irra daa miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'anii waa'ee raashinaalii haasaa waan jirruuf miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'anii fi a irra baa baay'isuu caa irra daa tokko yoo ta'e a irra baa baay'isuu caa irra daa tokko yoo ta'e caa irra daa baay'isuu a irra baallee maaluma ta'a tokko mataa jechuudha. Lakkoofsa raashinaalii caa irra daa fi a irra baa wayita kana maal nuuf kennan jechuudha. Fuggisoo ta'an fakkeenya bifa lakkoofsaatiin yoo ilaalle kana as biratti akkasiin ibsatu 5 irra 6 fi 6 irra 5 yoo jenne 5 irra 6 haaluma ilaallu kanatti iyyuu fuggisoo waliiti. Maaliif wayita waamamaan wayita jalqabaa irratti 5 ture waamsaan ammoo 6 ture. Kan itti aanu irratti ammoo waamamaan 6 ta'e waamsaan ammoo 5 ta'e. 5 irra 6 baay'isuu 6 irra 5 wayita jennu tokko argannaa jechuudha. Gabaabumatti kana jechuun 5 baay'isuu 6 6 baay'isuu 5 6 baay'isuu 5 baay'isuu 6 jechuun meeqa?
soddoma jaha baay'isu shan jechuullee soddoma hoyita hirru meeqa arganna tokko kanaafiyyuu a irra baa baay'isu caa irra daa maal nu kenna jechuudha tokko nuuf kenneera jechuudha kana keessatti shan irra jahaa fi jaharra shanii waliif maal inni waliif fuggisoodha jechuudha. Amalli inni biraa amala raabsama baay'isuun eda'uu irratti qabaatudha. Amala raabsama baay'isuun eda'uu irratti qabaatudha. Kana jechuun aan hin jirti caan akkasumas daa kunni lakkoofsa raashinaali miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'anii amala raabsama baay'isuun eda'uu irratti qabaatu. Kana jechuun a irra baa baay'isuu hammattuu keessatti caa irra daa edaasa irra faayoo jenne gidduu kana hammattuu keessa jiru maa inni eda'uudha. Raabsama baay'isuun kun eda'uu kanarra qabaatu jechuudha. Kana jechuun gabaabumatti a irra baa ala jiru kun caa irra daa kanallee baay'isa addatti akkasumas deebi'ee a irra baan kun raabsama waan qabuuf irra faa kanallee hin baay'isaa jechuudha. Gabaabatti a irra baa baay'isuu caa irra daa kana jechuudha. Kanaafi kana waliin baay'ee eda'uu irratti raabsama qabaachuu isaa jechuudha. Qoyyomni nu gidduu kana irra raabsamaa rumaa inni eda'uu waan ta'eef eda'uu akka nuuf fudhannaa jechuudha. Itti aansee a irra baa deebisnee maal waliin baay'isnaa irra faa waliin baay'isnaa jechuudha. A irra baa baay'isuu caa irra daa edaasa a irra baa baay'isuu irra faa bifa lakkoofsaati yoo laalle tokko irra lamaa baay'isuu sadii irra lamaa edaasa shan irra afur yoo jenne as keessatti tokko irra lamaa kun lakkoofsa eda'uu as keessa jiru eda'amaa jiru kana guutuurrayyuu hin raabsamaa jechuudha. Tokko irra lamaa baay'isuu sadii irra lamaa haala kanaan addatti alabbaa ammallee tokko irra lamaa baay'isuu shan irra afurii gidduu isaanii maaltu argama eda'uutu argama jechuudha. Kanaafuu baay'isuun amala raabsama eda'uu irratti ni qabaata jechuudha. Baay'isuun tokkochi eda'uu wantoota keessa jiran guutuu isaa hammattuu keessa jiran irra raabsamee eda'uu ni danda'a jechuudha. Baay'isuun hin danda'a jechuudha. Dhiifama irra baan fakkeenyaaf lakkoofsa kamiyyuu baay'isuudhaan yoo nu kenname lakkoofsa hammattuu eda'uudhaan keessa jiru irratti irra raabsamee nu baay'isuu hin danda'a jechuudha. Inni biraa itti aanu lakkoofsi raashinaalii negeetiiva lama yookiin maangoo ta'anii lama negeetiiva maangoo yoo ta'an baay'ataan isaanis maal ta'a negeetiivuma ta'a jechuudha. Lakkoofsa raashinaalii lamaa ol wayita waliin baay'isnu jechuun keenya baay'inni wayita lakkoofsa waliin baay'isnu maangoo yoo nu ta'e jechuun sadifaa fakkeenyaaf lakkoofsa raashinaalii sadii yoo waliin baay'isne sadiin kun amma meeqa mangoodha jechuun wayita baay'inni isaa takka lama sadii himti as biratti baay'inni lakkoofsa waliin baay'isnu mangootti yoo kadeebu taate shan torba yoo akkas ta'u taate bifa maaliitiin argannaa bifa gatii isaa bifa negeetiivaatiin argannaa jechuudha. Inni biraa lakkoofsa raashinaalii poozitiivaa bifa poozitiivaatiin deebii isaa argachuu dandeenyu baay'ataan isaanii bifa poozitiivaatiin argannu negeetiivallee yoo ta'e poozitiivallee yoo ta'e fakkeenyaaf as biratti negeetiiva lama baay'isuu negeetiiva sadii baay'isuu negeetiiva afur jennee baay'inni isaanii maangoo waan ta'eef gatiin keenya maal ta'e bifa negeetiivaatiin nuuf taa'e jechuudha. Yoo garuu as biratti baay'inni isaanii lakkoofsa guutuu yoo nuuf kennu taate negeetiiva lama kanuma yoo deebinee ilaalle negeetiiva sadii baay'isuu negeetiiva afur baay'isuu negeetiiva lamaati yoo jenneen jalqaba baay'inni isaanii maa inni baay'inni isaanii afur. Baay'inni isaanii afur ammoo maa inni lakkoofsa guutuudha. Takka lama sadii afur kanaafiyyu lakkoofsa guutuu waan ta'aniif gatiin nu argannus maal ta'a bifa poozitiivaan hin ta'a jechuudha. Negeetiivni kun negeetiiva kanallee nuuf balleessuu hin danda'a. Negeetiivni asii kunillee negeetiiva kanallee asii nu balleessuu hin danda'a jechuudha. Guutuun guutuutti baay'inni lakkoofsa waliin baay'isnu yoo guutuu ta'u taate gatiin nu argannus maal ta'a poozitiiva ta'a jechuudha. 24 irratti lamoota baay'isnu meeqa ta'a? 24 irratti 48 kanaafuu bifa maaliitiin arganne bifa poozitiiviitiin arganne jechuudha. Wayita bakka tanaa isin deebi'u lakkoofsa raashinaalii negeetiiva ta'anis poozitiiva ta'anii yoo lamaa ol waliin baay'isnu maangoo ta'an lamaa ol waliin baay'isnu jechuun baay'inni isaanii lamaa ol ta'u maangoo yoo jechuun sadii shan torba kanneen yoo ta'u baay'inni lakkoofsa waliin baay'isnu mangoota maal ta'a bifa negeetiivaatiin argannaa jechuudha gatii isaanii. Yoo immoo baay'ataan lakkoofsa waliin baay'isnu sun baay'inni isaanii lakkoofsa guutuu ta'e immoo maal ta'a bifa poozitiiviitiin nu bahaa jechuudha. Bifa poozitiiviitiin nu bahaa jechuudha. Waa'ee lakkoofsa baay'isuu lakkoofsa raashinaalii baay'isuu yoo kana jenne gara lakkoofsa raashinaalii hiruutti dabarraa jechuudha. Hiruutti dabarra. Lakkoofsa raashinaalii hiruu. Lakkoofsa raashinaalii immoo hiruu isa dhumaa jechuudha. Qoyyomni hiruu jalqaba irratti maal of keessaa qaba? Hiramaa qaba, hiraa qaba, akkasumas maal qaba? Ga'ee qaba.
waan hiramaatu jira jalqaba irratti itti aansee hiraati ka hiru jira ka hiramaa saniif hiru jira itti aansee maatu jira ga'ee jira jechuudha. As keessatti a hiruu baa walqixxaa caa yoo jenne a hiruu baa walqixxaa caa yoo jenne as keessatti aan kennamaa inni bifa hiramaatiin ta'a jechuudha. Baan kennamu maal ta'a hiraa ta'a jechuudha. Baan kenna hiraa yoo ta'u caan kenna immoo ga'ee ta'a jechuudha. Fakkeenya 4 hiruu 5 yoo jenne gatiin isaa hiruu 2 yoo jenne maal ta'a 2 nuuf ta'amti. As keessatti 4 kun maal inni hiramaadha jechuudha. 4 kun hiramaa 2 kun ammoo maal inni hiraadha. Ka hiru jechuudha. Hiraadha. 2 ammoo maal inni ga'ee argannu sana jechuudha. Ga'ee 4 hiramaa fi hiraa walirraa hirree maal argannu sanidha. Gatii argannu sanidha jechuudha. Akkasumas lakkoofsa hiruun kun bifa kamiin ibsamuu danda'a? Bifa kanaan illee ibsamuu danda'a jechuudha. Bifa mallattoo kanaan illee fayyadamnee ibsuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya 4 irra 2 hiruu 2 ta'a jechuudha. Fakkeenya 4 kun as keessatti maal ta'a? Bakka kanatti illee asuma keessatti as jala illee seenullee maqaan isaa hin jijjiiramu. Maaluma ta'a? Hiramamaa jechuudha. 2 ammoo inni hiraa yoo ta'u ga'een dhumarra argannu sun immoo inni ga'ee jedhama jechuudha. Ka gubbaarratti argannu jechuudha. Gatiin isaanii as keessatti wayita kana jennee booda waa'ee lakkoofsa raashinaalitti deebinaa jechuudha. Kun ibsa waa'ee lakkoofsa hiruu irratti haala kana yoo jenne wayita raashinaalii hoo maal jennaa jechuudha. A irra baa caa irra daa miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'anii a irra baa hiruu caa irra daa yoo jenne a irra baa baay'isuu daa irra caa'in. Kana jechuun ka itti aanu ka lammataa ka isaa hiraa isaa saniif hiraa isaa kana jechuudha. Hiraa isaa kana fuunee maal goona fuggisoo isaa goonee baay'isnaa jechuudha. Kana irratti baay'isuu fi hiruun ga'ee wal keessaa qaban jechuudha. Hiruu irratti ga'ee qabaa jechuudha. Baay'isuun hiruu irratti ga'ee qabaa jechuudha. Asirratti yoo ilaalle a irra baa hiruu caa irra daa jedha gaafiin. Garuu nu haala kanaan hiruu hin dandeenyu. Baay'isuun hiruu irratti ga'ee qabaatee haala kamiin fayyadamne jechuudha. A irra baa baay'isuu daa irra caa. Maaliif daa irra caa jennaan? Fuggisoon caa irra daa maa inni? Daa irra caa. Kanaaf kun tokkotti ol deebisuu hin danda'a waan ta'eef jechuudha. Kan as biratti ka jalqabaa fuggisoo deebisuu hin dandeenyu. Ka jalqabaa fuggisootti hin deebisnu jechuudha. Maaliif ka itti aanu qofa fuggisoo deebisna jechuudha. Ka hiraa jiru qofa bifa fuggisootiin kennaa jechuudha. Gatii salphaa fi gatii gabaabaa kan argachiisuu danda'ullee ka isa lammaffaa yoo fuggisoo deebisnedha jechuudha. Lakkoofsaan illee ilaalle 3 irra 2 hiruu 4 irra 5 yoo jenne as keessatti 3 irra 2 hiramaa yoo ta'u 4 5 immoo hiraadha jechuudha. Ga'ee argachuu deemaa waan ta'eef hiraa keenya san maal goona gara fuggisoo deebisnee waliin baay'isnaa jechuudha. 3 irra 2 baay'isuu akkuma jiru fudhanne 3 irra 2 jechuudha. Baay'isuu fuggisoon 4 5 meeqa? 5 irra 4 yoo ta'u amma waliin baay'isuu qofaa jechuudha. Gatii isaa waliin baay'isnaa jechuudha. 3 baay'isuu 5 haaluma jalqaba baay'isuu laalisanii 3 baay'isuu 5 15 yoo ta'u 4 baay'isuu 2 meeqa? 8 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu gatiin 3 irra 2 hiruu 4 irra 5 meeqa? 15 irra 8 jechuudha. As keessatti wanti isin qabachuu qabdan baay'isuun hiruu irratti ga'ee akka qabaatu beekuudha jechuudha. Ammas lakkoofsa irraa hiraa isaa san maal godhuu qabna? Gara fuggisootti deebisuu qabna jechuudha. Qoyyamni hiruu bifa firaakshiniitiin ibsamuu ni danda'a. Qoyyamni hiruu bifa firaakshiniitiin ibsamuu ni danda'a jechuun fakkeenyaaf a hiruu ba jennee akkana barreessinaa qoyyama kun qoyyamni as keessatti kan jiru maal inni hiruudha. Garuu deebisnee bifa firaakshiniitii yookiin bifa raashinaali jennee san ibsuu hin dandeenya. Kana jechuun a irra ba mallattoon tun maal bakka nu bu'aarte? Hiruu bakka nu bu'aarte. Hiruu irratti garuu akka raashinaalii wal fakkaatu hin jenne a irra ba wayita jennu qoyyamni hiruu maaliif deebi'uu hin danda'a jechuudha. Bifa firaakshiniitiin ibsamuu hin danda'a jechuudha. Bifa firaakshiniitiin ibsamuu hin danda'a jechuudha. Aafi amma kettaanu aafi baan mallattoolee garaagaraa yoo qabaatan akkam ta'a? Aafi baan mallattoolee garaagaraa yoo qabaatan garaagara jechuudha. Tokko negatiiv tokko pozitiiv yoo qabaate negatiivni keenya alumatti baatee akkuma baay'isuu irratti jiru san hammattuu keessatti gassirrii a yoo negatiivas ta'e keessa waliin aantuun keessa seentee hiruu gassirrii baa jennaan jechuudha. Wayita bahu maal ta'ee baha? Negatiiva a hiruu baa ta'a jechuudha. Kana immoo bifa firaakshiniitiin ibsuu hin dandeenye waan jenneef maal gochuu dandeenya? Negatiiva a irra baa jechuun hin dandeenya jechuudha. A fi baan mallattoo garaagaraa yoo qabaatan a hiruu baa walqixxaa hiruu tokko mallattoo negatiivaa qabu waan ta'eef mallattoo garaagaraa jechuun pozitiivaa fi negatiiva jechuun waan ta'eef tokko alatti baasnee hammattuu bannee gassirrii keessatti a hiruu baa
jennaan gasirri keessa jechuudha. Aan wayita gasirri keessa baatu maaliin baati? Aamaan baati. Baan illee akkuma baha akkasuma baha jechuudha. Kanaafiyyuu negeetiiva A hiruu baataa jechuudha. Kana. Baallee negeetiiva ta'e akkasuma dhabbatna. Yoo baan as negeetiiva ta'e hin badarra. Jechuun negeetiiva as keessa yoo jiraate gasirri keessa waan jiru bifa poozitiivaatiin baha. Lakkoofsi kamiyyuu gasirri keessa seenee maal ta'e baha? Poozitiiva ta'e waan bahuuf jechuudha. Akkasumas zeeroo illee dabale zeeroon zeeroo waan baate jechuudha. Yoo mallattoo wal fakkaataa qabaatan aafi baan kun yoo mallattoo wal fakkaataa qabaatan A hiruu baa gasirri keessatti A bifa poozitiivaatiin yoo qabaanne aan gasirri keessa negeetiiva illee yoo taate poozitiivumaan baati. Yoo negeetiiva illee taate immoo yoo poozitiiva illee taate baamaan baate jechuudha. Gabaabumatti asitti A hiruu baa gasirri keessa negeetiiva Aadhaa yoo seente A taatee nu baati. Negeetiiva baa yoo taate seente immoo maa inni negeetiivuma poozitiiva baa taatee nuuf baate jechuudha. Kana immoo maal ta'a? Gatiin keenyas maal ta'a deema? Gara poozitiivaatti dhiyaataa deema jechuudha. Inni biraa gaafii dhumarra qabu zeeroon fuggisoon isii maayin? Fuggisoon zeeroo maayin? Fuggisoon zeeroo maayin yookiin immoo fuggisoon zeeroo hin qabdiidha jechuudha. Yoo ka qabaattu taate hin qabdu, yoo hin qabaatin immoo hin qabdu. Yoo ka qabaattu hin tane jechuudha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan har'a isinii qabadhee dhiyaadhe kana fakkaataa torbaan boqonnaa lama jalqabna waan ta'eef haga xumura qophii keenyaan waliin turuu keessaniif guddaa galatoomaa ulfaadha.